bu'uura isaa biyya Kaanaadaa godhachuun sarbamiinsa mirgoota namoomaa akka waliigalaatti biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti raawwataman addatti ammoo dhimma Oromiyaa irratti fuulleffachuun kan hojjetu liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa sarbamiinsa mirgoota namoomaa bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti uummata Oromoo mudataa jiru ilaalchisuun gabaasa qorannoo ragaalee garaagaraan deeggaramee foomseera. Gabaasa fuula 45 irra jireessaan ajjeechawwan Oromiyaa keessatti lammiilee nagaa irratti raawwataman hidhaa hoogganoota siyaasaa, deeggartoota paartilee mormituu, ogeeyyii miidiyaa fi qaamolee garaagaraa irratti fuulleffate akkasumas dararaa humnoonni mootummaa bifa garaagaraan hidhamtoota seeraa fi hawaasa irraan gahan gochoota sarbamiinsa mirga lammiilee fi kabajamuu mirgoota namoomaa faallessan biroos of keessatti hammateera. Gabaasni kun bulchiinsi Abiy Ahmed hammam yeroo gara aangootti dhufutti mirgoota namoomaa fi dimokiraasii akkasumas olaantummaa seeraa kabajuu fi kabachiisuu darbees cimsuuf waadaa seenus kan ta'e faallaa kanaatee kan jedhu gabaasni kun humnoonni mootummaa seera irra tarkaanfachuun ajjeechaan hidhaa fi dararaan uummata irratti akka feete raawwatan daangaa darbuu fi buqqaatii lammiilees hordofsiisuu eera gabaasichi. Itoophiyaatti hoogganotaa fi deeggartoota dhaabbilee mormituu dabalatee dhalattoonni Oromoo 40,000 ta'an hidhaa jiraachuu kan mul'isu gabaasni qorannoo kun lammiileen manneen hidhaa idileetiin cinatti dhoksaadhaan illee bakka namni hin beeknee fi haala isaan keessa jiran hubachuuf hin dandeenyetti hidhamanii kan gidirfaman ta'uu mul'iseera gabaasichi. Keessumaa hoogganotaa fi deeggartoota ABO irratti hidhaan kun kan hammaatu ta'uu eeruun gariin himata tokko malee yeroo dheeraa hidhamanii jiraachuu ibsa. Isaan himanni irratti dhiyaate manni murtii yakka ittiin himataman irraa bilisa jedhee fi mirga wabii kabajeef illee seeraan ala mana hidhaa kan tursiifaman ta'us mirkaneesseera. Waggoota afran darbanitti godinaalee Oromiyaa garaagaraatti humnoota mootummaan bobbaasuun ajjeechaan suukanneessaan uummata mudataa ture kan jedhu gabaasichi qabeenya uummataa barbadeessuu, tajaajila quunnamtii adda kutuu fi lammiilee achi buutee dhabamsiisuunis tarkaanfilee seeraan alaa irra deddeebiin mootummaa Itoophiyaatiin fudhatamaa turan ta'uu yaadachiisa. Humnoota idilee mootummaan kallattiin bobbaasuun cinattis kan bifa idileen ijaaramanii socho'an kanneen akka garee milishaa faannoo Amaaraatiin Wallo, Wallaggaa fi iddoowwan birootti ajjeechaan jimlaa, saamichii fi mancaatiin qabeenyaa hamaan raawwatamuu mul'iseera. Isaan bifa garaagaraan ajjeefamuu isaanii mirkaneessa. Maqaa fi guyyaatti ajjeefaman ragaa suuraan deeggaruun qaama gabaasa kanaa taasiseera. Hidhaa fi ajjeechaan alattis haleellaan koorniyaa giddugala godhate yakka bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti bal'inaan lammiilee mudataa jiru ta'us mul'iseera gabaasni kun. Yakkoota bifa suukanneessaan uummata irratti raawwatamaa jiran kana adda durummaan humni addaa poolisii Oromiyaa, humnoonni mootummaan federaalaa bobbaasu, caasaan nageenyaa naannoo fi humnoonni bifa idileen socho'an kan raawwatan ta'us mul'iseera gabaasichi. Dhalattoota Oromoon cinatti haleellaa dhalattoota Walaayittaa hiriira nagaa geggeessaa turan irratti raawwatamee fi hidhaa hoogganoota paartilee mormituu biroo kan akka Baaldaraas irratti raawwatames gabaasa isaa keessatti eeree jira. Liigiin mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa liigiin mirgoota namoomaa kun seeronni idil addunyaa fi seeronni biyyattii kabajamanii hidhamtooti siyaasaa manneen hidhaa mootummaa federaalaa fi naannootti guramanii jiran haal duree tokko malee hatattamaan akka hiikaman gaafateera. Waa'een namoota butamanii achi buuteen isaanii dhabamsiifames hatattamaan akka ifa ta'u gaafate. Dararaan bifa kamiin iyyuu hidhamtoota da'oo seeraa jala jiranii fi lammiilee mudatu akka dhaabbatu, ajjeechaan akka feeteen humnoonni mootummaa lammiilee irratti raawwatanis hatattamaan xumura akka argatu gaafatee jira. Sarbamiinsa mirgoota namoomaa akka waliigalaatti biyyattii keessatti raawwataman ilaalchisuun qorannoon qaama walabaa akka geggeeffamu gaafatamnis akka jiraatuuf hawaasni addunyaallee dhiibbaa gama isaatii taasisuu qabaa jedhe. Afrika kibba Pretoria fi Nairobi Kenya gare TPLF fi Abiy Ahmed jidduu mallattooft hojii gubboolchuuf jaarroleen araara Maqalee Tigraay korarka qabu. Obasanjoon haasawu taasiseen biyyiti kamuu akka biyyiti bira lafisiikee jiraat infeet jedhee jechuusa miidiyaa naannicha waabeeffan. Barri kullamaan jechuun TPLF fi Biltsiginnaan ag waliigaltee mallatteessite asillee waan heddurratti afaan akka dubbachuu walimachaa tur. Tokko qarqaarsa namoomaatti haala gad lakkisu loltoota Eertiraa turan. Mootummaan Itoophiyaa qarqaarsa namoomaatiif qorichallee baay'inaan gar Tigraay geejjibsiisaa jiraachuu deessu. Warri Tigraay immoo qarqaarsi baanan ag jedhaminga jechuun himaad. Loltooti Shaabiyaa ta Itoophiyaa keessatti haftan mallee jimlaan uummata nagaa fixaa jiraachuu TPLF xalayaa dhiyeen kan barreessiteen addunyaatti yaa. Seeneetarooti gugurdoo United States of America asmara gubbaa qoqobbiin kaa'amte malee jechuun gaafat. Ameerikaa
Sudaan gamisiitiin immoo nagaan bu'ee mariin Afrika kibbatu nu jirroolu baannaan Itoophiyaa gaawaatti hin deebis jechuun akeekachiif. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ammajji guyyaa tokko jechuun seensbar 2022 irra jalqabuun Itoophiyaa tarree biyyootan fayyadamtoota carra daldala qaraxirra bilisa ka African Growth and Opportunity Act jedhama keessa dhaabbiin haquun isan yaadata. Biyyatti Abiy Ahmad Finfinneen carra daldala kan kadhabdu waraan kaabaaf kutaale biyyatti akka keessa godhamu wal qabate dhiibbaan sarbamiinsa mirga namooma jabaa waan raawwatameefi jeen. Aagowaan kun Itoophiyaa keessa namootan 100 caalaniif carra hojii uumuu qofa don taane biyyattiin oomishaalee akka gargabaya Ameerikaatti ergachuun sharafa ala waggaatti hanga $1 miiliyoon 100 ergachaa turte. Qondaaltoti Ameerikaa nagaan kun milkaa'uu baannaan Eertiraa fi Itoophiyaa gubbaallee dhiibbaan jajjabaan akka godhamu gaafata. Gareen adda bilisa baasa uummata Tigraay mallattoo waliigaltee araaraatiin booda guyyoota 30 jidduu qawwee hiikattu jedhamte turte. Duree waraan Tigraay Jeneraal Taaddasee Warradee immoo nageenyi uummata keenya ag mirkanaa'uu qawwee laf kaa'uun ulfaata jechuun dubbate. Mariin siyaasichaa yeroo ni fudhata taanaan garuu uummata keenya irratti rakkoon jiru caalchisaa adeemaa jedhaniiti jiru. Qawween jedhamtuun ni qabdi taanaan marii waliigaltee gamtaa Afrikaa kafashalooftu taate. Ameerikaan immoo mariin tun milkaa'uu baannaan Itoophiyaan carra agawaa waggaa dabalata biraatiif dhabuu dandeettii jedhe. Taateewwan wayitaa'oo walitti bu'iinsaa fi iddoowwan isaanii gabaasuun kan beekamu Armed Conflict Location and Data Event gabaasa baaseen kaabni Itoophiyaa torbaanota dhiyoo as haala armaan dura turerraa tasgabbii irra wayyaa qaba. Gareen wal waraanan mootummaa Itoophiyaa fi gareen TPLF erga waliigaltee nagaa buusuu mallatteessanii as waliigaltee isaanii hojiitti hiikuudhaaf karoora baafatanii hojii eegalanii jiru. Hidhannoo hiikkachuu fi loltoota gara qe'eetti dachaasuu dabalatee adeemsa hojiirra oolmaa waliigaltee isaanii gamtaan Afrikaa jala bu'ee akka hordofu fi mirkaneessuu waliigaltee irra ga'anii jiru. Waliigaltee nagaa mallattaa irratti yaaddoon tokko gama humnoota Tigraay ka'aa turullee adeemsi deemamaa jiru gara of kalutti deemaa jira. Jilli ergama addaa gaanfa Afrikaa pireezidantii duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo kaleessa Maqalee dhaquudhaan qondaalota Tigraay dubbisuun yaaddoowwan jiran irratti mari'atanii jiru. Waa'ee humnoota alaa mootummaa Eritiriyaa yaaddoon tokko akka isaan seenuu hin qabne hubachiisanii jiru. Chief Obasanjoon humni alaa sababni biyya biraa keessa turuuf tokkollee hin jiraatu kun tasuma gufuu adeemsa araaraas ta'uu hin qabu jechuun dubbatanii jiru. Maqaleetti Obasanjoon naannoo Tigraayitti konkolaattoti gargaarsaa ce'aa jiru. Mootummaan Itoophiyaa bu'uuraalee misoomaa addaan citanii turan bakkatti deebisuudhaaf suphuu eegalee jira. Namoonni buqqaan 100,000 kan lakkaa'aman naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti gara qe'eetti deebi'aa jiru. Walumaa galatti kaabni Itoophiyaa ka durii caalaa nagaa fooyyee qabu argaa jira. Yeroo ammaa garuu hundaa ol naannoon tasgabbii hin qabne naannoo Oromiyaati. Akka gabaasa Akleed kanatti naannichatti sadaasa 12 haga 18 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti wal waraansi 11 galmaa'ee jira. Kanneen keessaa 10 lola hidhattoota mootummaa fi garee waraana bilisummaa Oromoo gidduu turedha. Salaale aanaa Dharraa magaalaan Gundoo Masqalii fi Gandi Dayii Gujii Lixaatti aanaaleen Dugdaawwaa fi Surroo Barguddaa Shawabaatti aanaan Fantaallee Wallagga Baatti aanaan Waamaa Hagaloo Shawaa Lixaatti naannoon Waddeessaa fi Wallagga Lixaa Beegiin bakkeewwan lolli hidhattoota mootummaa fi garee waraana bilisummaa Oromoo gidduu itti turedha. Wallagga Lixaa aanaa Kiiramuutti hidhattoota milishaa fi faannoo Amaaraa fi qaamolee nageenyaa mootummaa gidduu lola tureen namoota nagaa dabalatee 20 ol dhumanii jiru. Akka gabaasa kanaatti haleellaa qilleensaa aanaa Dharraa fi Cobiitti raawwatameen namoonni nagaa 40 ol ajjeefamanii jiru. Torbaanuma san keessa waraanni bilisummaa Oromoo gama kibbaan godina Gujii aanaalee akka Gumii Eldalloo, Liiban Goraa Dodolaa, Waadaraa, Sabbaa Boruu fi Adoolaa Reeddee, Gujii Lixaatti immoo aanaa Malkaa Sooddaa, Booranatti aanaa Areeroo dabalatee bakka baay'ee to'atee ture. Oromiyaa keessatti haleellaan lammiilee nagaa irratti raawwatamu hammaatee jira. Haleellaawwan 8 kan namoota nagaa irratti xiyyeeffatan galmaa'anii jiru. Naannoo Amaaraatti torbaan san keessa godina Gondar Lixaatti haleellaa hidhattooti qimaanti konkolaataa deddeebisa uummataa irratti bananiin namoota 15 ukkaamsanii fuudhanii jiru. Naannoo sabootaa fi sablammoota uummatoota kibbaa godina Guraagee magaalaa Walqixxeetti mormii uummataa tureen hidhattooti mootummaa dhukaasa bananii turan. Miidhamni qaqqabe garuu hin galmoofne. Hawaasni Oromoo biyya Kanaadaa magaalaa Kaalgaarii rakkoo biyya keessatti uummata Oromoo mudataa jiru ilaalchisuun haala tokkummaan cina dhaabbachuun danda'amu irratti mari'achuuf marii hawaasaa qopheessaniiru.
Marii sanbata borii geggeeffamu kanarratti dhimma uummata keenya bifa garagaraan haleellaan irratti raawwatamaa jiru birmannaa uummata kanaaf taasifamuu qabuu fi akkaataa tokkummaa Oromoo jabeessuun danda'amu irratti mari'annaa jedhan itti gaafatamaan hawaasa Oromoo biyya Kaanaadaa magaalaa Kaalgaarii obbo Roobeeraa of gahaa.